Motina yana maskalige lamino large biramari 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 Oya bira Abidiya baba Oya bira Abidiya baba Oya bira Abidiya baba Abidiya baba Oya bira Abidiya baba Kot Oya bira Abidiya baba Oya bira Abidiya baba Oya bira Abidiya baba Rantana farda yaabba Abidiya baba Nankana farda yaabba Egaa nuti hiriyoota keenya wajjin eebbifannaa sirba goobee argee ilaalaa sirbuudhaan manaa manatti deemnee qarshii arganneen hoolaa kana bitannee jirra. Hoolaa kana abbaan gadaa keenya akka nu eebbisaniif erga nu eebbisan immoo asumatti qallee waliin nyaannee dhumarras nu eebbisanii akka gargar baanuuf qabannee dhufnee jirra. Hoolaa kana nu eebbisa. Biyya guddaan irra bulu haa ta'u, dhugaan gaara haa ta'u, dharti sulula haa ta'u, sululli qilee haa ta'u, bitteen tittara haa ta'u, biitti nagaanu haa ta'u, dhabbee fitiksa haa ta'u, nageenyi nagaanu haa ta'u, an bobba'ee nu haa galu, an dorrobe nu haa dhalu, an dhugaa qabu nu haa argatu, biitti teenyaan dhugaatti argatan haa taatu, an daldale haa quufu, an qotate haa quufu, gabaan teenya gabaa quufaa haa taatu, biitti keenya biyya nagaa haa ta'u, kiloo immoo waayini nagaan nuun ga'e immoo akkuman jedhu kana irreechan rabbi nuun haa ga'u, akkanani jedhu waaqnaa jedhu, biitti roobaa nagaa, gadaan quufaa gabbina. Abidiya ababa Abidiya ababa Abidiya ababa Oya bira Oya bira Oya bira Oya bira Oya bira Abidiya ababa Abidiya ababa Oya bira Baga waliin nu ga'e abbaa gadaa beebee jooteen jedhama. Ibsaan barii ibsaa kormaa ibsaa loonii jedhamee ibsama. Masqala horiin illee kaloo kophaatti qophaa'eef qabu nama bichaa miti masqalatti kaloo sana gaafa quufaati masqalli qinceen kun illee boqqolloon immoo sanyii mataa duraa ga'e bakkuma ibsaan itti ba'e kanarratti waadameet waan mataa duraati eebbaan calqabameet waliin nyaatanii waliin dhuganii qinceen illee daabboon illee seeruma keessa jira. Walii galaan waliin nyaachuu waliin quufuu waliin tokkummaa an agarsiisudha. Hoolaan illee immoo ijoolleen kan waarisiisa galgalatti sirbite barii kanaan hoolaa korma hoolaa bitaniit dhiyeessanii waliin nyaanna waliin dhugnaa nu eebbisaa jedhaniit mana abbaa gadaatti fidanii waliin dhiichisaa waliin ibsaa keenya ibsachaa jirra jechuudha. Ayyaana kana wal qabatee waan isaan godhani yaa oromtichi kaleechuma masqalli hangafa mataa duraati hangafa hundaati seera oromtichaa keessatti mata duree ayyaana isaatis waliin kabajama walirraa fudhachaa deemu waliin muuxachaa deemu kana agarsiisaa jiru dubatti hafaa tureyyuu amma immoo waaqni walitti fidee ijoolleellee akka karooratti galan akka waliin beekan akka waliin kabajan kan taasisu jechaadha. Egaa kana mata duree irraa eebbifateeti irreecha boqqolloo mata dura ga'e kana waaddaadhuma irratti ibsaa irratti waaddeet waliin nyaateeti kan isarraa hafe illee immoo egeree innaan ga'e sanyii facaafadhee bulfata kana qaba boqqolloon. Waaqni bara baraan baga nuun ga'eenna Oromoon kaleessa sirna isaa dhabeet waan isaa dhabeet manatti hafeet ayyaantuutu malkaaf tulluu ofiitti irreeffata malee kaleessa dhorkaa ture. Irreechaa qabatanii deemuun ayyaantuutu irreeffachaa ture. Haa ta'u Waaqayyo bara kana waggaa lammataa keenya gadaan beelbaa argaa muudama fudhatee hojiitti ba'ee ummata isaa qeerroo isaa walitti qabee leenjii kennuu calqabee waggaa lammataadha. Bara kana addaan nu godhu hora Finfinneetti illee yeroo lammataaf irreeffachuu keenya galannaa ga'u bara nammoo waliigala ta'ee waliin baay'annee irreeffachuun
dhibee COVID 19 jedhamu kanaan koronaan ka'e ergaan dabarsaa ginullee irreecha keenya irratti mootummaan karoora biraa qaban karoora biraa qaban odoon ta'in walirraa fagaannee irreecha keenya akka barreen gaddaatti miliyoona 10 san oliin taanee eebbifachuu waan hin dandeenyeef walirraa fagaannee eeggannee namni immoo safuu dhageenya namni sirna hin qabne namni safuu hin eegganne nama cabaadha nama guutuu miti sirna kana alangeen kun waa qabdi abbaan gadaa waa qaba bahee ijoollee ofii gaafa dhaabbadhaa waliin deemna waliin eegna waan keenya safuu keenya hoogganne waan cabe waaqa walitti nama fida nama hani bichaa miti kanaaf wal eeggannee gammachuu barreen gaddaa qabnu sana dhaban qabnu namni lubbuun jiru namni boru hawwii boru qabu kana keessa seenee du'uun qabu waan jedhuuf qabna malee baay'eetti gammannee jirra yen. Dargaggoon Olkumaan jedhama. Ani dhalataadhuma naannoo godina addaa naannoo Finfinnee asuma sabbataa jechuudha. Argee yookiin immoo sirba masqalaa kana waggaadhaanis deemaa turre. Marreen gaddaallee waanuma akkasii ture akkuma guutuu Oromiyaatti illee deemaa turanii. Nullee deematuma turre jechuudha. Kuni waanuma abbootii keenyarraa nutti dhufaadhuma turedha. Durillee yeroo baadiyyaatti loowwan irree eegaa turre. Guyyaa masqalaa kana nuti loowwan hin eegnu galgala. Guyyaa loowwan keenya kaloo tiksaa oolle galgala kan deemnu jechuudha. Haga galgala isa argee laallaa kana sirbine barii immoo ijoollee waliin sirbine sana qarshii guurranne sanaan hoolaa akkuma ergamaa argitan bitannee too kan guyyaa abbaa gadaa yookiin manguddoo naannoo waliin qalannu jechuudha. Uleen kan barbaachisuuf birraan kan dargaggooti qeerroodhaaf jechuudha. Innis yeroo birraa kana ganna qarreedhanis adda baanee waan jirru dhiira warra ta'e kan yeroo kana laallatu gaafa masqalaa kana gaafa manarra deemu achumaanis kan laallachaa deemudha jechuudha. Kanaaf uleen immoo ulee gootati gootummaa keenya kanatti. Ayyaanni masqalaa waggaadhaan ni kabajama. Ayyaana guddaadha. Dargaggoonni keenyas birraan yeroo bari'u ayyaana goobee kanarratti sirbanii taphatanii dheechisanii nyaatanii dhuganii aadaa isaanii kabajatu jechuudha. Kanaaf ayyaanni goobee kun yookaan immoo ayyaanni masqalaa kun kan kabajamu karaa garaagaraatiin kabajama. Dargaggootaan hin kabajama. Uummata bal'aadhaan hin kabajama. Karaa amantaatiin hin kabajama. Garuu akka aadaatti dargaggeessi gamaa gamanaa walitti ba'ee ganna lagni guutee gargar dhorkaa ture sababa adda addaatiin sababa hojiitiin sababa hedduudhaan gargar dhorkamaa turan yeroo bacaqiin gannaa kun darbee lagdis darbee birraan bari'utti walitti dhufanii sagantaa akkasii kana qabatanii ayyaana goobee kana sabeeffachuun daamotii gubanii waliin taphatu waliin sirbu jechuudha. Dargaggeessi fuudhaaf ga'e yookaan immoo dargaggeettiin heerumaaf geesse lafa akkasii kanatti wal argu. Kanarratti illee dargaggoota qofa kan argamanii asirratti shamarran hin hirmaatan. Ayyaanni isaanii darbeera. Fakkeenyaaf ji'a darban keessa ayyaana ukee ayyaana hingicaa kan jedhaman irratti isaanis jala bultiidhuma ayyaana masqalaa kanaan yookaan immoo ukee isa jedhamu kanaan hingicaa isa jedhamu kanarratti kabajataniiru. Dhiironni achirratti hin argamanii asirratti immoo shamarran hin argamanii ayyaanni sun garagari. Haa ta'u malee sagantaa kanarratti babbareedanii argamu jechuudha. Dhiirri tokko fuudha yeroo barbaade kan dubarri tokko heeruma yeroo barbaade lafa akkasii kanatti hiixatees haa ta'u fageenya irraas haa ta'u akkaataa itti nama isaaf ta'u kan nama ishiif ta'u itti ilaalu kan itti kaadhimmatu ta'a jechuudha. Hin gaggeeffama sagantaan akkasii kun hin jira jechuudha. Nuufalcha waa'ee nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu namaan gargar nu haa bulchu waa dubbanne dhugaa haa ta'u nuufalche waa'ee fiixa nu haa baasu irreechi mallee fiixa nu haa baasu akkana ni jedhu gaana waa'ee naa jedhu bitti roobaa nagaa badaan quufaa qabbe sifa nuu godhi waaqayyo sifa nuu godhi.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argitan dargaggoonni magaalaa Sabbataa ganda Roggee sirba goobeetiin wantoota garaagaraa deemsaa turanii amma nyaachaatti jiru. Egaa qophii addaa masqala sababeeffachuudhaan ayyaana masqalaa fi aadaa Oromoo wal bira qabnee gaafa kaasnu wantoota garaagaraa akka itti bu'aartan irraas kan baratan jenneeti yaannaa nu faana turtii taasisuu keessaniiti immoo guddaa galatoomaa jenna. Irra deebi'uun ayyaana gaarii. Motina yana maskali gaye maskali